الله وبركاته. بقنا كان نفتي قرا سجنتا قاعد سجل شهاداتي بقنا كان نيدن ولا لونوف قبتي دفتمو مالي رانوف دبتو داف دفتي. أدودا يا سلام نوغا باسي كابو مايكي قبتين. أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمل كفودي كبجمتو تبجلتمتو تومتا نبيتا كبجم بجالة مع نبي محمد صلى الله عليه وسلم كنتاتن أردفتوني غريش عدا مرتي كيسن قويا را تربي كمسا قلقلاتن بغا جيسن أكسومس ماتي فواتين ألف منان سا منان ساديف توكن أفرطايم أفريف توكن Kalla furdaan xiqqaaf guddaan hayyuuf beekan sobaaf keeqaan adiif diimaan abbaaf ilmaan maatii guutuun baga nagaa taatan isiniin jechaan gara sagantaa qotachi darba. Egaa akkuma beekamu gareen shahaadaa erga hundeeffamee waamicha gara amantii dhugaa kan laaqarraa qulqulluu amantii rabbiin nuuf jaalatee nuuf kennetti namoota karaa irraa jallataniif dhiyeessaa akka jiru ni beekama. Sagaleen hin jiru jaalle sagaleen hin jiru. Sagaleen jira Khalido. Enjiru ustaz kan siti networkiyat fakkaata. Ya Allah. Jaalleen dhageesse yoo ta'e mee bakka neetworkii sirreeffachuu yaalli. Ya Allah. Jaalle nu dhageessa? Ya Ilahi. Allahu Akbar. Keessaa baatee? Ayyee. Yaa jamaa yoo argitaniin ol deebisaanii inshaallah. Huzaifaa kanallee rabbitu naa kenne obboleessa kanaan takkaan argine. Huzii salaamu alaikum warahmatullah. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Wafarankaatu ati garuun taatu السلام nagaadha kam عليكم يا أبولي زكية. أكم جرتوا نقمة؟ waasil يا روحي بادو سجلكو نادي بسي. Aganda ganne wala loti barezi zema jaiba itti dangalasi ya rabbina milgezi obole isagana ala khairil khalqi muzaffar mukhtari ani laki wallahi isagantalle uman kabanne isin raggatun no garu wal magala isin raggata inshallah maal jedhan beektui hayyee ummanni fuudhuu jalqabee anas jaalalli na qabee fuudhuun barbaade baranaa rabbiif naaf kaddaa jaranaa barana fuudhuuni yaadee rabbi kotalkaani maadee bareedduu wayii laladhee ni kabaranan hidhadhee kan fuudhuun jiru hundumaa kiyya kun rakkoo malumaa jedheen of gaafadhe anummaan yaa rabbi naaf laaliyasummaan jechaa jiru asirraati warri kan akkasii. ati na jaanu baafadhu ka yaa rabbi. Hayyee Fuudhuuf hayyee taanaan hojii du'aa maalii barbaachisa reetti cabsi malee. Du'aa maalii du'aa maalii barbaachisa?
Ajaa'iba dhayi. Daa'imman barbaachisaa maal jedhee. Dinqii qabdaa abdii koo subhaanallah. Akkasumatti kaanii matti cabsu. Maal daabboo masobii keessaa dhamoo ajaa'iba. Yaa sayyaa ati maaliif hin fuutu akka zinjiraata? Duniyaan kun gabaabduu mee dafii fuudhii ilaan gabbitayi. Duniyaan kun gabaabduu maaliif hin fuutu ilaan gabbita? Yaami fuudhaa keessaa jedhee sitti odeessa warri fuudhee. Adiisoo amma fuutaa yoo bareedduun ishee qalbii si fuute. Adiisoo amma fuutaa yoo bareedduun ishee qalbii si fuute. Halkan hirribni argiteettatu nuuf hin raafamu. Yaada namatti buusaa moobaayilii ilaaluudhaan hin dhiifamu. Yaanni sayyaa koo kunis mee mana murtiitti adeemsifamu. Halkan hirribni argiteettatu siif hin raafamu. Yaada namatti buusee moobaayilii ilaaluudhaan hin dhiifamu. Yaanni sayyaa koo kunis mee mana murtiitti adeemsifamu. Yaa tola achi keessaa jedhee sitti odeessa warri argee. Adiisoo amma fuutaa yoo rahmaanii kee biraa si darbe. Adiisoo amma fuutaa yoo tokko keessaa meesejii darbe. Assalamu alaikum ya sayyaa koo kiyyaa. Qalbiin kan koo jabeessi biratti faaya. Bubbuluun hin taatu wal argachuu wayyaa. Rabbiin kan koo guddaa si kennu fayya. Akkansi jaalladhu atumti naaf barii. Alaa khayril khalqii Mustafa al-Mukhtaari. Abdii koo kanasii rabbitu naaf kenne. Obboleessa kanaan dagaan argine. Sagalee bareedaadha rabbitu isaa kenne. Bifaaf dhaabbii tolaa innis takkaan fuune. Qalbiitti qabadhaa hundumtuu singilii. Alaa khayril khalqii Mustafa al-Mukhtaari. Rabbiin na badhaasee sayyaa fi munzirii. Sayyaaf munzirii koo baay'ee isaan jaalladhee wallaahi nafseen koo. Hamtuurraa naaf eegii naaf tiksi rabbii koo. Utuun isaan hin argine fuudhe lubbuu koo. Sin kadhe rabbii koo ati naaf keebalii. Alaa khayril khalqii Mustafa al-Mukhtaari. Yaa salaam. Warra deebi'a. Inshallah. Ayya asuma ture rakkoon qabu. Hin deebi'in.